Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harkafuun hordoftootaa fi kabajamtoota chaanaala kiyyaa akkamiin nagaa jirtu isin jechaa nagaa alhamdulillah. Argatanii jirtanii koomentii kana baay'ee dheeraadha jechuudha. Buleettiin keenya kun kanaa barreessite jechuudha. Yeroo darbe waa'ee mana kontiraataatii ba'uu wayyamoo alaa dalaguu wayyamoo mana kontiraataa dalaguu wayyaa. Micatti jettee gaafii gaafatteef jechuudha. Achirratti isiilleen koomentii kana barreessite jechuudha. Ani jettee akkuma argitan koomentii kana jechuudha. Qaalittiin tiyyaa homaanuu nan cinqitu. Hojiis baay'een qabu. Hirriba kiyyas sa'aatiidhaan rafaa. Ganamas barfadheetiin hin ka'aa. Akkasumallee guyyaa guyyaallee hirrafaa gizee rafuutu jira. Gizee taa'aa oolutu jira. Hojiin baay'ee hin jiru. Yoo aballeessillee haga ijoollee isiitti sagalee ol fuuteetiin hin loltu ana naan hin loltu. Hatta gizee soomaas obboroo osoo hin ka'in yoo sa'aatiin deemi ka'i jettee na kaasti jette. Garuu ani baduun barbaada jette. Rakkoon isii maali? Rakkoo tokko qofan qaba jette. Rakkoo tokko qofan qaba. Waggaa afurii birrii 1,000 dalagee. Waggaa afurii birrii 1,000 dalagee. Birrii naaf hin daballee jettee jirti. Buleettiin keenya kun rakkoon isiin qabdu kana qofa jechuudha. Nyaataanis dhugaatiinis hirribas akka gaarii akka raftuudha. Bakka harka caalu raftee akka qabduudha. Barreeffamni isii kan dubbatu jechuudha. Buleettiin keenya kun homaanuu akka isaan isiin cinqine. Ilaa ammas yoo galuu barbaadde galiitii ji'a lamaan raftii ji'a lamaa sii kenninaa galii nuti deebii akka jedhaniinidha kan dubbataa jirtu jechuudha. Egaa obboleettii tiyyaa wanni si gorsu yoo jiraate mee maal naan jetta? Yeroo baay'ee si barreessitiniin turee naan jetteeti kan naa barreessite jechuudha. Ilaa wanni si gorsu yoo jiraate jechuudha obboleettii tiyyaa. Inumaa ati mana haadhatee lammaffaa jirtaa jechuudha. Mana haadhatee lammaffaa jirta jechuudha. Obboleeyyan keenya kaawwan akkanatti akka harreetitti tumamaa hojii humnaa olii hojjetaa. Sa'aatii hirriba isaaniitu dhoorganii waan isaan hin balleessine waan ijoollee isaanii balleessitee yuusiitu balleesse jedhanii itti murteessaa. Atummoo odootu waa balleessite ka sagalee yuusitti oli hin fuun. Inumaa ati kabajamtee jiraatta jechuudha. Rabbiin si eebbiseetumaan mana gaarii si geesse eebba haadha kee qabdaa jechuudha obboleettii tiyyaa. Ilaa ka amma laaluunni si gorsoo jiraate maatii akkana faamilii akkana gaarii argatte kana jechuudha. Inumaa dambanyaa godhachuu qabda. Akkami dambanyaa nama gaarii tokkorraa meeshaa yoo bitan namni sun harkisaa nama gaarii yoo ta'e. Namni sun nama gaarii yoo ta'e nama san dambanyaa godhatanii bakka amala nama sanii ofitti harkisaa deema jechuudha. Ilaa wanni asi gorsoo jiraate obboleettii tiyyaa rakkoo ati qabdu san rakkoo san jechuudha furuu dandeessa ture. Rakkoo san rakkoo takkatti maallaqa bichaa siin dabaliniif baduu barbaaddu san isii sirreessuu dandeetta jechuudha. Akkamitti yoo jettee dursa ati waggaa lama kun fixxeen waggaa lamaa san odoo hin farramin jechuudha. Osoo mana yaalaa deemtee dhiiga kee kennitee kana osoo siin godhin si haaromsuu hin danda'ani gaafuma san jechuudha. Sila osoo san hin godhin ati maal gochuu qabda? Wanti jara hojii dubbachuu qabdu. Amma haaromsaa jira waan ta'eef fiizaa waggaa lammataa maallaqa naa dabaluu qabda jechuun ni qabda ture yeroo san jechuudha. Ani hin dabalu yoo isin ka jettu ta'e bakka ani bootaa jijjiiradheetiniin dalagadha. Birrima saniin birrima waggaa lamaatiin amallee waggaa lama dabalee dalaguu hin barbaadu jetteen sila gizee san sirreessuu qabda jechuudha. Ishee sunis taree waggaa 4 akkasitti dalayde sun taree ishee. Amma jechuudha malumaan gaafattee ani akkana naa dabalii kun waggaa 4 kuma takka qofaan si bira dalagee naa dabaluu qabda amma jetteeni
suutumaan malumaan yoo gaafatte na amana sii dabalan jechuudha. Dhugaan si jaalatan taanaan isaanuu si jaallatanii jennaaniin akkanatti irraftisii kennanii nu galiitii nu biratti deebii kasiin jedhanis akka si barbaadanidha. Akka nama biraa bakka buusuun barbaannedha. Akkati mana isaanii keessa hojjettu barbaadaniiti. Kanaaf eega isaan akkanatti si barbaadan ka ta'e atis bakka galeetiin hin deebi'a jetteeni birrii kee dabalchiste galtee deebi'uu barbaadde galtee deebi'uu hin dandeette jechuudha obboleettii tiyyaa. Akkasitti isaan sirreeffachuu dandeette jechuudha. Kanaaf kana qofaaf eega rakkoo biraa hin qabaatin kana waan sirreessuu dandeettuuf hin badinis hin jedhe. Ijoolleen keenya harka irra caalaan qallitti isaaniitiin wal dadhabanii yookaan ijoolleen mana keessatti isaan qabdee yookaan nyaata dhabanii hin jiraamne yookaan reebamaniiti kan isaan badan jechuudha. Itti toleetii miti. Kuni waan xiqqaadha waan sirreessuu dandeettudha. Jara wajjin mari'atti jechuudha. Kana seera isaanis hin beekan waan ati callifteef ta'uu danda'a malee ati callistee ta'uu danda'a malee seera kana hin beekan jechuudha. Seeruu akkasii dabalchiisu. Kanaaf seerummaanuu akkanaa waan ta'eef galama eega fixanii booda galamatti dabaluu qabanii yeroo sanas naaf hin daballe amma naa dabale yoo jetteen amansiiste si barbaadde taanaan si dabaltii jechuudha obboleettii tiyyaa. Kanaaf kana qofaaf egaa rakkoo hin qabaanne badisiin hin jedhu jechuudha. Jalaa badisiin hin jedhu jechuudha. Baduu waa heddurra si buusaa. Atama birrii xiqqishuu irratti dabalamtu tanaaf yoo baddi wacciisanii olii baasta jechuudha. Yookaan dalagaa iyyuu dhabdeetiin ji'amu hedduu lakkoofsisuu dandeetta jechuudha. Teessee sammuun keessi jeeqame sammuun keessi cinqame. Kanaaf jaruma wajjii walii galiitii amansiisii sirreeffadhu siin jedha obboleettii tiyya.